ما شاء الله تبارك الله. والله براء لنا كنا سبحان الله. وان بايي نمتي تلو نما gammachiisu somariin alanaa baay'ee tokko nu gammachiise. Torbaniin sagantaa ijoolleen quraana buufnaan warra ijoollee quraana buufneef illee amlee guddaa ture, gammachuu ture. Wallahi maatiin illee hin beeku gammachuun maatii baay'ee waan guddaa ture subhaanallah. Bara alanaa ijoolleen baay'eetu quraana buuse. Birraa alanaa jechuudha, birraa akka biyya kanaatti jechuudha. Erga ji'a shanaffaadhaa jalqabe erga aduun ba'uu jammare ijoolleen bakka quraana adada buufteen. Ijoolleen kun reef hin buufnee qaata buusanii garuu ganna keessaa barumsaa wajjin waan akkasii sagantaa godhachuun waan mijoofneef akkasitti sagantaa quraana buusanii. Kuni kennaa afoosha dubartoota shanan gibeerraa laaptooppii bitanii fi maashaallah tabaarakallah. Akkam namatti tola, wallahi nama gammachiisa. Baay'ee tokko namatti tola. Ani isiniin jedha bara alanaa ijoollee baay'eetu quraana buuse. Torbaniin jechuun hin danda'ama, keessattuu boqonnaa barumsa cufamee jennaan ji'a tokkoof 14 ijoolleen mana turte keessatti torbaniin sagantaa ijoollee gaggeessaa turre. Baay'ee nama gammachiisa. Sababni nuti qophii kana cinqamnee akka kanatti goonuuf yeroo baay'ee biyya kana keessatti sababni isaas sababa ijoolleen keenya biyya kanatti waggaa dhalootaa akka malee kabajuu, sirriitti kabajuu jaallatu. Waggaa dhaloota kanaan ijoollee cinqu. Kana sababeeffachuudhaaf iyyuu immoo waggaa dhalootaa kanaaf irraa dhaabuuf jecha ijoollee kanaan gammachiifna. Yoo namaa danda'ame indoom ijoolleen juuzii tokko yeroo buufte, yeroo siin qaayidaa nuraaniyaa buufte waanuma xixiqqoodhaan gammachiisanii. Keekiidhuma amma ijoollee kana maaltu gammachiisa, kennaa xiqqoodhaaf keekii malee waan ta'e waan umriin jaraa waggaa 10 gadi hagas maratti hintiniin jedhanu. Quraana kana maatiin akka itti barsiifate abbuma barsiifatetu beeka. Baay'ee cinqiidha ijoolleen, nama cinqitii barsiifachuudha. Garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin. Wallahi bara baraan ijoolleen keenya akkasitti quraana nu buufte yeroo arginu gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Amma Amiir Nagaa Abbaa Garoo quraana qaraa jira, amma isaatiin inni quraana qaraa jiru. Maashaallah baay'ee namatti tola. Quraana juuzii 30 umrii waggaa 10 gadi ijoolleen qaraatee buufte gaafa jettu maaltu namatti dhaga'ama. Wallahi gammachuu guddaan namatti dhaga'ama. Akkasitti kun du'aayi kadhatamaa fi jira. Du'aayin kadhatamee fi wallahi du'aayin gaafa sanaallee gammachuun ijoolleen immoo daarii sana keekiidhuma eegaa jirti. Ijoollee wallaan ijoolleen kun baay'ee na gammachiifti waan isaan beeku subhaanallah. Akkuma nama hin qabne ama jarri ni jarri eegaa jiru. Keekiin kun yoo muramaadha bakka dabuun danuun moo nyaattu barsobdeetuma malee. Yaa ijoollee kana rabbi sinaa guddisu. Du'aayi kadhataa fi jiru. Du'aayin akka ajaa'ibaatti kadhatamee isa afeefis hundumaaf kadhatama. Du'aayin kun walla adada wala garuun akkanatti du'aayin kadhatamu. Du'aayidhuma kanatti ijoollee keenya akkasitti milkeessaa jira. Milkaanii rabbiin nu haa agarsiisu. Wallahi baay'ee namatti tola, nama gammachiisaa. Kun akka kanatti babbareedamee sagantaan kun mana keessa fakkaatu bakkeedha. Maashaallah baay'ee bareeda ture wallahi. Akkasitti sagantaan alanaa isa dhumaati. Kanaaf xiqqoo irratti sirriitti irratti hojjechuu barbaachisee. Maashaallah namoota gurguddaa baay'ee qabna. Kun abbootii muslimaa kun namoota gurguddaa du'aayi kadhataa jiru. Wallahi baay'ee namatti tola. Rabbiin ijoollee keenya bakkaan nuuf haa ga'u. Du'aayi dheeraa kadhatanii yeroo baay'ee kadhatanii yeroo nyaataaf dhiyaatan yeroo baay'ee kadhatanii. Kun sagantaa isa kana qofa irratti miti. Guyyaa adada sagantaadha inni du'aayin ijoollumaaf kadhatama. Sababiin ijoolleedhaaf kadhatamu biyya kanatti haala biyya kanaatu baay'ee tokko rakkisaadha. Biyya kanatti dimokiraasii jedhanii waa meeqa jira. Kanumarraa rabbiin nuuf haa qajeelchu. Wallahi kanumaan ganamaa yoo barattee barumsi diinii kun sammuu keessa gadi lixee
rabbiin nu qajeelchee du'aayin du'aa kaaseedhanii kanumaaf yeroo baay'ee du'aayin kadhatama maashaallah amma du'aayin kan namatti aanu ishee kattaanutu kadhataa jiru zaddiin maashaallah rabbiin kadhatanii kaanaan akkasitti sagantaa ajaa'ibaa dabarsinee isiniin jedha akkanatti bareedudha namatti bareedu wallahi keessattuu viidiyoo ijoollee kaaniif akkasittis viidiyoo babbareedaa waraabuu hin dandeenye warra buusan ijoollee baay'eedha garuu kun viidiyoo babbareedaatu waraabamaa ture kanumaaf ani yaadannoodhaa lafa kaa'ee waan baay'ee natti tolee fi wallahi kan ijoollee hundaayyuu haaluma gammachiisaa ta'een dabarsine rabbiin warra afee warra qara'ee bakkaan gaatee jara kanallee nama qomatti qabateetti hojjetu rabbiin jara haa godhu rabbiin nuuf haa guddisuu beekumsa diinii jara falaaffisu ijoollee keenya wallahi baay'ee tokko nama gammachiisa haadha abbaan kunoo gammachuun dadhabbii qabaatus waa qopheessanii maal jedhanii nama danuudha kan waamame jiru hin mul'anne malee asiin ijoolleen lafa fixxeerti waan ta'eef malee maashaallah namni baay'eedha alhamdulillah rabbil alamin akka kanatti kunoo sagantaa ajaa'ibaa sagantaa bareedaa ana jedhee akkasitti ijoollee keenyaaf godhame amiroon illee kunoo maashaallah guyyaan sun baay'ee guba ture garuu immoo hanguma yeroo xiqqoodhaaf achi keessaa hanga du'aayii keekii muramuu fi achi baanee nyaanni dhugaatiin wantoonni bashannannee taphannee du'aayii kadhannee bunni danfifamee wanti hundinuu haala ajaa'ibaatiin dabarfamee abbaan illee galatoomaa jedhaa jira nagaa garoo galatoomaa jedhaanii jira ummataanii sagantaa ilma kiyyaa irratti argamu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa jedhee gammachuu isaa ibsataa jira baay'ee namatti tola wallahi nama gammachiisa rabbiin bakkaan siif haa ga'u ilma kan kee ilma keessan ilma barakaa kan warra hafan illee rabbiin warra qara'ee affazee jedhu rabbiin siif haa taasisu inshaallah maashaallah biftumtinuu diikoorichumtinuu akkam bareeda ture baay'ee tokko bareeda kaameraan xiqqoosii erga namni baay'atee malee erga dabarfadhu ennaa nam zeeyyeellaate harkaa malee kun diikooriin jalqaba akka inni itti bareedu gisee godhamee ka'u bakkee xiqqoo qilleensis ijoollennis nama jajjeeqxiif malee baay'ee bareedaa ture diikoorii jalqaba akka itti waraabamedha kuni gisee godhamee ka'u baay'ee tokko bareeda maashaallah du'aayii kun nyaataa fi nyaataa misaatu nyaatamuuf deema du'aayii kadhataa turanii sheekoliin biraan nyaanni gosti wanti dhibeen jiru maashaallah shaambuusaa kitfoo ittoo isaatiin qaywaxii jira maashaallah xibsii birzii qariboon wanti dhibeen jiru nyaanni illee nyaata aadaatiin illee wal fakkaatee maashaallah baay'ee tokko namatti tola nyaanni wanti dhibeen jiru akkatti bareedu tartiibni illee kun warri dhiiraa akkasitti du'aayii kadhataa turanii nyaanni akka kanatti bareedee akka kanatti maashaallah tabaarakallah rabbiin wal biraan hin fudhini akka kanatti babbareedee ka ajaa'ibaa kana birzii gaafa sanaa qariboon waaw maashaallah akkasitti dabarsinee rabbiin ilmaan keenya bakkaan nuuf haa ga'u kana fakkaata tureen isiniin jedha